Yoya ashama nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu qophii kiyya addaa qaanqee dubbii marii addaatii fi akkasumas erga bilbila hawaasa Somaalilaandii fi dhimma walloo kan yeroo ammaa weerarri cimaa fi lolli guyyaa har'aa sitti dabalatee irraa qophii kallattiidha akkan hordoftan isiniif dhiyeesseetti jiran qopheessaan daandii bilisummaa ogeeyyii teeknikaa keenya wajjin warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan maatii keenyatti dabalamaa subscribe godha kanneen maatii keenya taatan ammoo share like gochuun komentii jalatti nuuf ka'a galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna rakkoowwan bu'aa bahii saba kana mudataa jiran maal fa'i akkasumas ammoo rakkoowwan kana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu egaa yaaduma Somaalilaandii kanaan eegala nafaana bu'aan isin jedha. Ijoollee dalagde taas malee bakka biraan beekne qabanii dabarsaa jiran. Wanni kun isin mara qabu. Intala dhalaa ilmaan qabdu. Ta'uu dhaabbachuuf gabbaatti qabanii dabarsaa jiran. Isin dhageemu qabu. Rabbi sodaadha. Intala cimimmuu qabdaa namatti hin deeman. Qabanii mashaqqaame kan keessa gabbaasan. Nama cimimmuu nuti jirtu. Nama cimimmuu nuti jirtu. Qabanii hidhuudhisi daangaa biyyarraa biyyatti yoo dabaltee qabanii hidhan. Yoo biyya biraatti hin teessan ta'u. Hanga isin gar tokko baatu. Duuba uummata nama cimimmuu nuti jirtu furrifanne. Osoo laaltanii gartanii namuu yoo yoomii hasaa ari'ate. Akka horeen nuti maal gochuu dandeenya? Dhuga rakkanne rakkoo waliin keessa jirra. Rakkoo waliin keessa jirru kan akkamii keessaa baana? Yoo karaa nuti irra isin keenya irra yaane nuti yoo maal gochuu dandeenya kophaa keenya? Nuti Oromoon Somaalilaandii keessa jirru ni rakkanne namatti himuu hin dhabne. Kanaaf miidiyaan Oromoo bakka jirtan hunda akka sagalee uummata Oromoo kan Somaalilaandii keessatti argamanii taatan akka nuu taatan jechuu barbaanna. Jirra jirtu ashama nageenyi rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu ammas kutaa lammaffaa jireenya imala baqattoota gidiraa ilmaan Oromoo irratti ta'aatii jiru qabadheetiin dhiyaadheeti jira warri YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalamaa mallattoo laayikis tuqaa kanneen duraan maatii keenya taatan ammoo sheeriif laayikii komentii jalatti yaada qabdannuu barreessaa isinin jenna kuni qophii imaltummaa kana yeroo ammaan kana rakkoof darraa Oromiyaa keessaa fi alatti gaggeeffamaa jiru dookumentarii addaa qabanneeti jirra bilbilli kennallee yaadaan gara Somaalilaandii fi kutaa Oromoo walloo irratti xiyyeeffata amma xumura sagantaa kiyyatti nafaana bu'a yaada dhaggeeffattoota keenyaatiin jedha wallee kanaan egaa Jeneraal Hamdiyyaa. Rakkoowwan akkanaa kun yoo uumamanillee sabni kun aadaa itti hiikkatu qaba saboonni kun akka obboleewwanitti yoo haalli sirnaallee itti jijjiirame jedhee namni kun Minneapolis Minnesota irraa koree gamtaa Minnesota irraa dhufe jechuudha. Kanaaf sabni kun kanaan booda waliin dhabuu sabni kun kanaan booda kanan ta'u aadaan siyaasaa dhiibbaan fedhe biyya ollaarraa yoo jiraatellee jedheeti ture amma hoo wanni ta'aa jiru kun kanaan faallaa ta'ee jira. Kanaaf egereen saba kanaa maal fakkaata hawaasa kanaa hoo ummanni Oromoo addunyaa maal gochuu qaba Abdullaahi? Galatoomii amma san beeyta ummata hojii rakkoo hin qabnu ummanni rakkoo hin qabu warri rakkoo qabu warra mootummaati immigireeshinaa wajjin warra mootummaatti walii galee waan kana dalaguu jira malee ummata wajjin waliin galee jiraachuu jira ummanni waa takkaayyuu dubbii waliin hin qabnu nagaa waliin jirra. Kanaafuu uummanni Oromoo sagalee ta'uu fi qabaa uummata kana guuranii bakka keessanis hin beekamu ol kuchiisuu malee bakka kana kuchiisanii wanni beekamu tokko hin jiru bakka isaan geessan hin beekne jechuun karaa qaxxaamuraan waraanatti naquu jiraa jechaa jiran ijoolleen akka dhageenyetti kana uummanni Oromoo ala jirus ka keessa jirus. Kanaa maali fakkeenyaaf shamarran illee daa'imman illee dabalatanii daangaa irratti kan darbaa jiranii achi keessa immoo dargaggoota umrii 14 ol jiran hedduun isaanii raayyaa ittisaatiin qabame. Jechuu fi konkolaataa 7 ol ta'uu ragaa argadheetiin jira waan taateef mee kanaaf maal jettaati? Carraa kana laafannoo keessaniif galatoomaa
wanni kun gizeen fi anama akka nama tokkotti akka mataa kiyyatti warra arraan tana qabaman raayi. Bakka gizeen afaan danda'uuf jecha afaan inni danda'amu maallaqa dooraa 200 kafalii yaani bakka akkasi dhufee warri dalagaa dalaguuf akkasi na baasanii. Maaliif rakkoon akkatti wanna gootaniif jedhanii gizee gaafatan mootummaa keessan walitti qabaanaa galchaa hundee jedhan. Dhibbaa dhibbatti mootummaan harka keessaa qaba. Rakkoo kana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa asii waa harka keessaa qabee raawwataa jira. Dhibbaa dhibbatti akkana. Hayyee Kadir mee waan itti naa dabaltu yeroo darbe eenyu Pireezidaanti Muhammad Hassanii miti kan filame yeroo san Oromollee waliin dhiichisaa ture waliin bahee na dhagaa jirta waliin dhiichisaa ture jechuudha. Mootummaa gaariitu nu filame imaammanni inni hordofu imaammata sirna gabroonfataaf cunqurfamaa naannawa kana jiru ni jijjiira jedhamees mootummaa karaa dimokiraasiitiin yeroo jalqabaatiif aangoo dabarsee kenname fudhate waan jedhaniif Shariif Hassan Muhammad natti fakkaata kan amma filame jechuudha. Yeroo san akkasitti hargisan guyyaa lamaaf dhiichisarra turte magaalonni gurguddaan akka Baayidawaa, Kismaayyoo, Moqaadishoo hedduun isaanii kana ture. Egaa maaltu jijjiirame? Imaammata santu jijjiirame yoo biyyoota lameentu walii gale kana gochuudhaaf heera international jechuudha citizen migration yookiin ammoo heera idil addunyaa kan koola baqattummaatti waan kana gochuuf dhiibbaa mootummaa tokkootiin mootummaan tokko sihii akka dalagee hin beeyne kan hawaasa achi keessatti horee citizenship akkasumas ammallee waraqaa immigreeshinaa yookiin dhaabbata koola baqattoota kan immigreeshinaa qabu kana gochuun yakka waan taateef ammas yoo laalte maallaqa sirraa fuudhanii boris qaamni biraa yoo dhufe hamma yoomitti kana gabbartaa namoonni qabaman kunoo tarii eessa geeffaman kana mee maal jetta maddi isaa maal jetta? Jarreen wakka warra hojii qabamni baay'ee hedduu haficha keessatti kaanis makiinaadhaan guuranii warreen maallaqa hin qabne warreen ittiin magaalaa keessatti wanta ta'e qaban warra dalagaa hin qabne haala qaban baay'ee mana hidhaa bakka kanumaafuu akka sagalee taatanii jirtu alaas keessallee wallaahi yoo ilaalle rakkoo guddaa irratti deemaa jira uumaa garragaa gara dubbannuun huma hin qabne kan danda'u sagaleedhaan kan danda'u waan qabuun bira haa dhaabbatu wallolleedhaan gara hundaanutti jechaa jiran waan ta'eef walloo sagaleef taa'aa uummata Somaaliilaandi keessatti walumaa galatti guuramee akkatti amma fixaa jiran kanallee akka sagalee taataniif hundi keenyaa gara dandeessanii gara sooshaal miidiyaa qabdaniinis waan fedhe hin taane uummata keenya kan biraa akka sagaleen isaan bira dhaabbannu sin jechuu barbaada. Hunda keessanuu cuufaan walloo fi wallaggaadhaan keessatti rakkoo jira. Kana hunda rabbi jala haa baatu galanni keessummaa ta'u galatoomaadhaa isiniin jedha. Jara kan akka isaan irraa dhaabsan goosisuun uummata Oromoo kan saba bal'aa kana bira jiraata jechuudha. Gama wallootiinis akkasuma qeerroo fi qarreen hidhatanii firaa kan lolaa jiran warri wallootis yoo ta'e haga ilaarraa cabsanii cabaa jiran jechuudha. Kanaaf isaan bira haa dhaabanu gama tokko yoo deebine taate roorroon gama tokko sitti dhuftu humaatti hin gootu maaliif jennaani gara facaani gara deemaa jira. Kanaaf achitti nu cabsanii asitti nu cabsanii jechuudha. Hinnaa tanaaf Oromoon akkanatti wal caqasuu dhabe Oromoo wal jaajessaa jira malee yeroo amantii fi gandaa wal qoodu keessa seenee jira jechuudha. Osoo haala tokko ta'anii tokkummaa keessan cibsanii gaafa kaajan akka gaafa wayyi. Mucha jedhee ani habdiisa kana wanta irraa qabu jiru. Kanaaf qabeenyi koo qorqoorroon lukii 80 oli kushiina wajjin lukii 80 midhaan kuntaala 30 oli walumaa galatti xaafii fi boqqolloo wal qabatee haadha kaleessa eega gaafa manni kiyya qubateeti buddeen goggogaa buddeen duwwaa nutti baatee namni asitti numa jira sadee dhufee nyaata. Ijoollee lama kaleessa maxxannee kaa ciifteetti bakka xannee ciifteetti maqaa namaatiif jiraatti malee har'a sarara otoo qaamni garatti buqqa'ee garatti kaanu qabaatee nu buqqaanee ani waan nu hin jirtu qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan immoo akkanatti nama wararee akkanatti immoo nama dararee bulchan jedhamu kanaaf gaaffii. Balleessaa tokko malee otoo nila ganama golgolaan horiin qaalee jiru marfee horii walaansa akkuma jedhe jedhe kana
balleessaa qabotoon qabaadhe rakkina qabotoon beeke durseeyyuu baajata kee keessaa nan baasa rakkoo tokko qoteen bulaa qonneen bulaa horsiisaa bulaa karaa tokko qotachaa karaa tokko immoo horsiisaa kararra kan dar uummata kanatti biyya kanatti Suudaaniitu eeggata eegasii Masriitu eeggata har'a yoo akka obboleessi keenya jedhe gartokkeedhaan yaada tokkoon wal biran dhaabbatin hireen saba kanaa maalidha mee maal jetta galatoomaa jaalladhe galanni keessan bilisummaa haa ta'u akkuma beekamu uummanni Oromoo alaaf keessallee ka ta'ee uumaa jiruu fi qubee oo jedhamtu kanaaf Oromoo ta'uu isaati malee waan biraatiif miti biyya namaa kana keessa sabaa fi sablammoota hedduutu jira jechuudha. Fakkeenya biyya keessa jiru kana yoo fudhatte Suudii keessa sabni as keessa hin jirre jiru. Garuu sabni ilaalcha badaa yookaan ilaalcha akka namaatitti nu ilaale akka haywaanataatti nu ilaalan biyya keenya kana qofa. Sababa maaliitiif? Sababa nuti yeroo hunda mootummaa hin qabneef. Sababa yeroo hunda ajjeefamnuuf. Akkuma Oromoon mammaayitee sa'a abbaan gaafa dha'e ormi ija balleessaa jedhan isaa. Laala. Bakka hundatti haga dararaan ilmaan Oromootirra ga'u ka biraatirra gaya hin gayu. Waan Oromoo taaneef uumaa jira. Amma ijoollee yookaan hawaasa keenya kan Somaalilaandii jiru wanni irratti xiyyeeffatameef waraana of harkaa fixee jira. Uummanni keenya uummanni Oromoo bakka jiru dammaqee jira maaltu na baasaa beekee jira waraana ofii bira dhaabbataa jira kun sagalee walii ta'aa jira. Gadi ba'ee sooshaal miidiyaan waan ta'uuf hin taane waliif ibsee karaa irratti wal qajeelchaa jira dammaqee jira. Waraanatti naquuf akkana godhaa jira. Kan amma waraana keenyallee qarqaraa jiru ijoollee biyya Arabaa sana keessatti ijoollee diyaaspooraa biyya biraa osoo hin taane. Wanni yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa irratti xiyyeeffatameef waraanallee ka qarqaaru isaan nama rakkatallee ka qarqaaru isaan ka sagalee ta'ullee isaan wanni hundaayyuu ijoollee biyya Arabaa biyya rakkoo keessa jirtu sanaadha. Kanaaf irratti xiyyeeffatame. Wanni amma qabaa naa galchaa jedhuufi waa lamaaf akkana fakkaate tokkoffaa waraanatti naquuf of harkaa dhabee jira daa'imman waggaa 14-13 bara haadha keenya jalaa fuudhee waraanatti naqaa jira. Maatii biyya keessatti meeshaa qabattee ofirraa ukaastee loluu miti qambara qabattee abbaa qotiyoo deebistee hin dandeenye waraanatti naqaa jira. Maaliif harka umatee jira kun boojiyaan kun umaan. Kanaaf isa lammataa immoo waraana ofii akkan qarqaarreef saba akka sagalee waliin taaneef akka wal barumsa walirraa fudhatee aloonni kun qaramaa jira. Aloonni kun waan isaa ta'u waan isaa hin taane wal barsiisaa jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti argitanii jirtan. Yaadni ilma umrii 10 wayii irraa ba'u yaada manguddoo irraa hin baane irraa ba'aa jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argitan. Kanaaf walumaa galatti diinni keenya waan Oromoo haamilee qabsu, waan Oromoo mucaachisu, waan Oromoo gadi seesisu malee waan Oromoo ol kaasu hin fedhan. Tabuma keenya kana bicha kareebamaa jiru alaaf keessatti illee kan uummanni Oromoo maal godhuu qabaree waa lama qofa yoo beeke. Tokko tokkummaa afaan tokkoon dubbatu walii galee kan wal qoqqoodu miti. Isa lammataa waraana ofii bira dhaabbatu. Kana lamaan irratti uummanni Oromoo akkanuma dhiitamallee akkanumatti uffatamallee bara baraanuu akkanumatti waa ilmaan isaa dubbatama. Kana jalaa hin baana jedhee namni yaade nama waan lamaan kana bira dhaabbate. Kana qofa jedhaanii Yooyyaa ashama caqastoota keenya qophiin dhimma Somaalilaandii kana fakkaata. Akkasumas haalli yeroo ammaan kana jiru maal akka ta'e Somaalilaandis jala buuneetiin hordofnee kan isiniif gabaasnu ta'a. Caqastoonni keenya ergaa bilbilaatiin fageenya biyyoota adda addaa teessaniitiin maqaa uummata Oromootiin sagalee uummata keessanii ta'uu horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaada. Dhimma waa'ee uummata keenya Walloo irratti immoo sagantaa addaa qabadheetiin isinii dhiyaadha. Warroonni sagalee kana dhageessan share subscribe gochuudhaan like gochuun yaada keessan komentii jalatti nuu kaa'aa. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Ewaatiin bulaansee ewaatiin dhoynansee akkitti baaraadhaa fuulatoo dhangaachoo ewaatiin baanansee ewaatiin baanansee eeyyoo mataatuutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa
Dufangira biyato Dufangira kulleto Dufangira harmeto Dufangira kulleto biyato aratu Butetu ayoto ayo ya deani iganzi arkuda Dufangira ya jamarateti Sibira gayuda Dufangira warega gabati Dufangira gati lubbu kanne Dufangira rabbi of kanneti Dufangira bodan debu Dufangira rabbi ka kaddeti